konfi mogloga hamale yo katira tira taemo wallan teatra binpinde to magaballa tutte jira jira netto manatu diwa dayo ani faati maal irratti wadhamne silaa kaayyoon keenya tokko maatii ummachuu maatiin immoo biyya uummatu biyyi immoo ummata walitti qaba ani faati maal irratti wantoonni qoombii caccaba diimaa dayyoo moomina eegaate irra daddaniiyo diimaa dayyoo Agara fera nan dubbatu nan godini. Maali fan dubbata? Koo dubbachuu baadhii Fera ni tikaba. Agara tikaba. Maali daanna qabdaati? Maali irratti wantoonni tinje. Maali irratti wallolli? Maali irratti wallolli? Wallaartee moo? Maali irratti wantoonni jedhe koofii caccaba. Walirratti wallolliga walirratti wallolli walirratti wallolli kaayyoon keenya maatoo kichaadeen sarratti hin jettu sarratti fakkeenya feeraa tokkonatti miga yoonani mirgaa yaabbate ati bitaadhaa yaabbatte yaanni kiyya hunduu kan kiyya haa ta'u kan kiyya maleen ta'u sagaleen illee kan kiyya biyyi illee kan kiyya yaanni illee kan kiyya waan hundumtu kopheen ati kaawwattu kun illee kan kiyya jetta akkamitti walii galla waan hundumaa gara keetitti wanni nani uffadhu gara keetitti wanni ati nyaadhu gara keetitti waan hundumaa zayitii deeggadda waddanillee kanuma kiyya jetta. Maal goota jennaani adaamaa kaatee hanga gobbaatitti mana xaxiitiin ijaaranaan jedhe. Maali yaada sanillee harkaan kuufifne mee amma silaa rakko Oromoo daadhii dhugun jiru investimentii irratti mana ganda gandaa kaasee Oromiyaa guutuutti mana daadhii otoo hin bane qarshii meeqamee tilmaamaasin tilmaamaa dhugaa jedha kana irratti odoon investii godhee biiraa biyya keenyaa kana balleessuun gurguree addunyaatti nagadu jamni yoo ta'e Oromiyaa keessaa ba'a dunni yoo ta'e Oromiyaa keessaa ba'a qabeenya hundi Oromiyaa keessaa qaba kana irratti urjiin harkaate addunyaan sossoote ani ka jedhu ati kan jettu yaada irratti wallollee moti Oromoo yaada irratti walloluu qaba hin qabu waliin dubbachuu hin qabu sirriidha waliin dubbachuu qaba mirgaanis korree bitaanis korree walgeetti maal irratti koolaadha maarree kaayyoo keenya martuu tokko ta'uu fi biyyaa ijaaru yoo kan ta'u ta'e ati amma mana xaxiitiin mana daadhiitiin ijaara hanga jettu warshaawwan adda addaa oduu ijaartee fi wayyaa waliin yoo ta'u dubbanne wanta kana mararraa deemu diimaa dayyoo kanaafuu dubbachuun gaarii waliin dubbanne anis gara keetitti dhufe tokko taane kaayyoon keenyas tokko fudhadheeraa siin jedhe yaadni keenyas yeroon tokkotti ta'u ammaa manaa galtee anas fudhadheeti egaa birrii amma manaa liqeessi maal irraa goota waan itti godhu egaa akkuma dhageenyu ijoollee biyya takka mana tiyaatira Finfinnee ijaaraa akka addunyaatitti akka Afrikaatitti mana tiyaatira bakka Oromoon itti mari'atu bakka Oromoon itti yaada ofii ibsatee itti wal sirreessu tokkummaa keenya bakka itti ibsatu akkuma kunoo bal'aa yuunivarsiitii Amboo galma kana bakka hundatti ijaaru tokkummaa keenya teenyee mari'achuu galmi hin jiraanne kanaan dura bakka marii dhabneeti namni mari'atee rakkoo furaa mari'achuu wayyaa teenyee wal teessisnee wal qeeqnee wal deebisnee qorannee isa qorannee ifa baafnee
guddatte. Ani kurba kaatu kaaraa san wanta ittiin dhugunaan jetta jedhee tan dhaare. Wanti kun immaa guddaa baaree dhiyaatira. Aartii isa jedhamu sanii wani tabiyya ijaaru tabiyya dhiigus. Akka biyya ijaaru qalma ijaarrafi maale. Amma waadaan seenu waadaa seenutti jedhoo. Kanaafuu ni galle kootu kaangoo anis waa isitti baame. Ani kan ittiin jedhu. Ijoollee dooreen kuni kiraalee itti argisiisan tun. Ammoo biyya keessa seenan